Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kanatti argamnu godina Baalee Bahaa aanaa Lageedhaati. Iddoo bareedduu, iddoo miidhagduu akkasumas sahibbaan qaqqaalii waggaa hedduu waliin argin ara wal garreeffatu waliin dabarsaa jirra. Mee eenyu isin jaan dhaggeeffattoota keenya wal bari? Duraan dursee erga irratti maqaan kiyya Abdii Ishee Biraan naan jedhani. Iddoon itti argamu kun godina Baalee Bahaa aanaa Lageedhaa iddoo seena qabeettii fi bosona uumamaatiin faayamte. Akkasuma isiin godaawwan hambaawwan bareedoo kan of keessaa qabdu akkasumatti Baalee jechuun lafa dhadhaa fi daa'imaan akkasumas beelladaan uummata gara laafessaa fi uummata jaalatamaadha. Maamilee Bahara Baalee galatoomii dursaa Aliyyi kaameramaan Shukar Abbaa biyyaa waliin jirra. Bakki itti argamnu Baalee Bahaa Laga Hidhaa naannoo galma duubaan bosona uumamaa bareedaa akkuma isin ijaan argaa jirtan iddoowwan seena qabeeyyii babbareedoo hedduutu as keessa jira. Asiin gadi kiloomeetira xiqqaa qofa gadi buunee Aawu Abdi bakka jedhamtu nama hedduu beeka. Sanbira gad dabarree ammoo gugguuf asumarraan gadi qabeenya uumamaa bareedaa asirra dirree Sheek Huseenis ni mul'atti. Kanaaf kottaa Baalee daawwadhaa. Habiibi kaamtuu Baalee.